Amin ang jirtuu janin at ijarti na mati sa daga kaysa barbada diyemta. Kasi tifirari ni kaysa bayez zinjar ke kaysa. Ano kam naka? Nargat rumi itu biya lama ko patay. Achin ay debi. زورتني بالي مدي Bale ma debi. كإثيوبيا صدركات وقفا أك أفريقيا اللي صدركا والآن ركجر أمة هرجتها Indura. haga namaan beeytu haga ofiitis hin beeytu baalageen tukaan irraa jooyti fallaannis hammuma ifii fuudhu namaa kannaa jaan dandeettii ofii Sheekhaan roobee jaalallee isaan duraan walii osoo bilbilaan hasaaran doobii badanii beekan. Abbaan isii immoo albii Waan bidda tokko uummata Oromoo kabajamaa Harargee bira dhufeetti sadaqaa naa buusaadhaa jee ijaan takkas akkanumatti sadaqaa naa buusaa warra kennoo maja sadaqaa naa buusaa warra kennoo maja. Uummanni Harargeedhaa kun qalbiin saree gama lafeetii ni beeka uummata siyaasaati. Warra kenna sadaqaa naa buusiisaa sana laalaniituma aboo namni hin bareenne hin qaanfatu. Amin ang jirtuu janin at ijarti na mati sa daga kaysa barbada diyemta. Akkasitti firraari ni kaysa bayez zinjar ke kaysa. Sa daga kaysa jarti na barbadu melal. Tuma kam naka du. كإثيوبيا صدركات وقفا أك أفريقيا اللي صدركا والآن ركجر أمة هرجتها Indura. agar Harargee maan deemina Yeroo tokko jedduudhaan Harargee tare. Harargee tare jedduudhaan gaafa osoo gamoora dhufin wanni dhufin dura. Harawa kana dhufin dura. Harargee dhaqee. Harargee dhaqee tarasaa hedduu. Qaariyaa qabd ni qabna qaa Faatumaa qabna qaa dubartii mara qaba. Dubartii ni qabna qaa. Kanan argadhu miidhe guyyaa lama qofa taa'e bulee masgiida keessa bulee achiin ay deebi'e. زورتني بالي مدي Tanii baale ma deebi'e. Harargee guyyaa lama qofaaf darasummaa achitti. Qaree qabdanii? Darasa baay'ee irra deemanii qabdanii mucaa tokko walii rabbi isaa araaramu ganda qabrii jira. Rabbi isaa araaramu waliin dhayne. Ni qabna qaa Faatumaa qabna qaa. Faatumaa qabna. Mucaa mattuu na galche angaluun barbaadu ima obsalleedha gariyaa. Inni haara waa anas fuudhee bahe. Ani obsallee yaa qaraatiin osoo akkana banamtee kottu naan jette hin qaru naan jedhe. Taa'u nas naan jedhe. Liiga deemee kanatti hin gaafadhu naan jedhe. Qaree ofii soqattanii Ofii soqanne. Namatu darasaani. Qariyaan namaan barbaadu. Kan naan jedhu jedhan barbaadu. Baay'ee takkanatti tola. Wanni awwaal digeessi amaan amma goda keessaa as ba'ee fakkaatu kuni miidiyaa guddaarra taa'eeti kan namtichi guyyaamee intarfii godhu fuula dura taa'ee gaaf tokko Harargee dhaqee gara Harargee maan deemin jennaan akkanaa fi akkana naan jaanii jira. Aboo gurbaa awwaal digeessa dhaggeeffadhu udaan miila baasee deemu. Waa'ee Harargee namni akka keetii kun haasa'uun kaxa dhorkaadha mamnu'a. Ati waa'ee keenyarra haasa'uun mamnu'a. Ani waan takka qofaan jira. Ijoolleen arsiidha intarfirrattis wal yaamtanii waa'ee Harargee maqaan kaasinaa maaliif jennaan isin jibba guddaa Harargeef qabdan. Harargeen adawwii teessani. Harargeen diina keessani waan taateef miidiyaa irra baatanii waa'ee Harargee intarfii waliin godhina. Nuti yoo waa'ee keenya gaafachuu barbaaddan Jimma dhaqaa, Walloo dhaqaa, ijoollee Wallaggaa bira dhaqaa, ijoollee Shawaatii fi Boorana bira dhaqaa. Ijoolleen arsii waa'uma keenyaa'u numaa'u hin haasawina ilmaan nafxanyaadhaatii jechuudha. Miidiyaa irra gurbaa kana dura taa'ee waan gurbaan awwaal digeessu kun jiru obboleessoo laalatii dura gurbaa awwaal digeessa sheekaa gobbaa jammoo sheekaa roobaatu kuni dhaggeeffadhu sheekaa roobaadha namni Harargee tokkichaan kan gartee Makkaa Madiinaa si fidee Makkaa Madiinaa si siyaarsise ilma Harargee nama tokkootu Makkaa Madiinaa si fidee si siyaarsise ati osoo nama kabajaa qabu taate osoo nama waa beeku taate osoo nama sammuu yaaddu taate nama tokkicha Makkaa Madiinaa si fidee si siyaarsise suniifi Harargeen osoo waan feete si gooteehu narra deemaa ani dachiin isiniif taa isin narra deemaa jettaan osoo nama kabajaa qabu taate awwaal digeessa bukoo ilmaanummaan arsii kun ilmaan akkam ilmaan harreedhaa. Miidiyaa guddaa dura taa'ee Faatimaa qabna haa Khadiyyaa qabna haa dhalaan ni baratti maaliif bira teessee dhalaan baratte obboleessa waa'ee Harargee nuti kutaa kan deemaa gaafadhaa arsii waa'uma keenyarraa hin dubbatina ilmaan diqaalaadhaa nafxanya maal isin Harargumatti jabaasuun Harargeen nama rakkataa keessan gargaaree rakkataa keessan bira dhaabbatu
budaa ilmaan qomaa dandeettii ofiitiin baabaa shaamee imroo madaaluu barbaade duriyyeen tun eksi irra keessa kun qaama seeraatiin gara abukaatoo baabaa shaamee imrootiin itti deemama lammaffaratti isaaf fakkaatota isaatiif wanni jechuu barbaade duriyyeen hiriyuma ifiiti wajji yoo taphatte gaariidha baabaa shaamee imroodha bakkalcha akka urjii ifu dukkana keessa yuunivarsiitii dhaloota kanaati mana barumsaa hokkovalchisee taphachiisee dhaloota kana barsiisudha duriyyee mana farshootiif mana araqee keessa naannooyituu miti baabaa shaamee imroo afaan nama akkanaatiin dubbatamuun irraa qaanfanna nuti namni qaanfii fixe ija soogiddaan dhiqatee ulamaa irraa dubbachuu barbaada. By the way, waa'een ulamaa fidaa'ii biyya keenya waa'een ulamaa fidaa'ii keenya sarara diimaa akka ta'e jala muraati namoota akkanaa fi fakkaatota akkanaa kanatti hima namoota umrii inni bar umriidhaan hiriyaa baabaati beekumsaa fi aqlii fi dandeettii fi kannaa rabbiitiin isaa gadi malee umriidhaan ati amata 40 ol jirta jaarsa kanaan. Please zaatanatti saa mana farshoo keessa galanii rabbi kadhatanii rabbi isaa qajeelchuu jennaan. Salaam alaikum. Ana ma komii takka shirraan qabu namni irraa komii qabu Nasriyaan Olee ta'e. Nasriyaan Olee miidiyaa sarara fidee namtichi kun akka barbaade akka nu arrabsu yookaan akka barbaade akka nu xiqqeessuudhaaf yaadu nu xiqqeessuu hin danda'u. Amma inni hararguma walloo silaa namni guutuun deemeetti qaraamee darsummaa chiraa qaraamti yaasanii jechuma namoonni hangas jedhu sanaan dura dubbataa jiru san sanuma deebisaa kanuudhaaf yookaan akka sobate nama agarsiisuudhaaf harargee keessaa qaariyaa dhabeetiin halkan lama qofa bulee karabaalee zooree deebi'ee jedhe. Mee rabbii haaliqa sodaadhu hiibni kanaa ol isiirame. Ummata miliyoona 7 keessa harargee jechuun harargee lama irratti miliyoona 7 jechuudha. Ummata dila kana keessa qaariyaa dhabeetiin baalee deebi'ee jechuun waan fudhatama qabaati mee rabbii sodaadhu. Maarreedha haa qaariyaa maarreedha haa ni qabna haa naan jaanji. Afaan illee akkeessuudhaaf akkatti afaan tuffitiin jechuun tuffitiin jee garte. Kana hunda kan godhe shee kan tuute osoo hin taane Nasriyaan Olee. Nasriyaan Olee hagam takka inni jibbaa keenya qabu arran argachuudhaan duraan nama akkamiin seera Nasriigaa nama jabaa nama waa beeku nama hubataa nama wanni dhan saa ture. Laakiin namni rakkoo qabu isa jechuudha. Miknaatum maaliif barbaachisa fidee waan kana akka inni asirratti albaa godhuun maa barbaachisa? Hayi harargee dhaqeetiin guyyaa lama qofa bulee sanuu namaan nageesse fiigee karabaaleetti yaa deebi'ee qaariyaa dhabee. Kun maal agarsiisa? Isaa fi isa qofa osoo hin taane Nasrillee jibbaa inni uummata bahaa kanaa qabu mul'isa jechuudha. Siinii galee akkas jeeti fudhaan akka kiyyetti. Sheekaa roobee jaalallee isaanii duraan walii osoo bilbilaan hasaaran doobbii badanii beekan. Abbaan isii immoo albii ibidda kaayee harka isii irraa mure. Jaalallee isaanii irraa jechuudha. Aan edha osoo boo'u bulee akkanatti laala. Guyyaa hojiirra oolee galgala intarvii isaanii ilaalee osoo akkanatti boo'u. Akkasii osoo boo'u bulee. Hindi sheekaa roobee fiqirii beekanii. Fiqirii beekanii ani wallaahi wanti shaarukaaniif kaajalee fiilmii kuchi hoo ta'ee san laaltaniirtanii namni hin boo'ine jiru yoo isa laaltan. Sheekaa roobee yoo laalu sheekaa roobee as biratti shaarukiin godhee mucatti san immoo kaajaliin godhee qoya isiin tuni daggizee wayii baadoon baadoo 00 jedhanii sammota biraati ilaalu. Naasir Aanole Adaraa Abdaarii Imaaraati intarvii na godhe kiyya imimmaan booddan. Imimmaan booddan akka ammoo hoo yaaduyyuu adaraa waaqa jiraata indoo adaraa sikkoomandoo adaraa sheekaa roobee rabbiin Itoophiyaa kaasee inshaallah Dubaayin fidee Dubaay tanaga Ameerikaatti fakkeesse adaraa sana intarvii na godhe intii የፍቅር ታሪክን ማበናገር እኮ አዱኛን ትሩቱን ቦቴ ማዲስ ሀገር ውስጥ እንደረሩ ገሯት ኢንተርቪው ነው አረርጌ ደቄ ተረሳ ሄዱ ኻሪያ ቀብድ እኔ ቀምነኻ ፋጡማ ቀምነኻ ዱበርቲ መረጋ ዱበርቲ እኔ ቀምነኻ አሃ አናን አርገዱ ሜደ ጉያ ለመቆፈታዬ ቡሌ መስጊደ ከሰ ቡሌ አቺን አይዴቢ ዞርተኒ ባለ መደቤ አረርጌ ጉያ ለመቆፋፍ ደረሱማ አቺቲ terasa baik irra deemanii qabdanii mucaa tokko walii rabbi isaa araaramu ganda qabrii jira rabbi isaa araaramu waliin dhayne ni qabna kaa faatumaa qabna kaa mucaa mattuu na galche angaluun barbaadu ima obsalleedha qariyaa inni haara waa anas fuudhee bahe ani obsalleeyyaa qaraatiin osoo akkana banamtee kottu naan jette hin qaru naan jedhe taa'u nas naan jedhe liiga deemee kanatti hin gaafadhu naan jedhe Karya ofii soqattanii ofii soqanne namatu darasaani qariyaan namaan barbaadu kan naan nuun jedhan nu barbaadu ofii deemanii barbaadanii ofii deemaa barbaadadhaan nuun jedhan ni qabna kaa guyyaa lama bichaa bullee achi tarre
achiin angeetu dhaqee angeetu waggaa lama taa'ee jidduudhaan ji'a torba maal deebi'ee eeganaallee ittuma deebi'ee sheeni qubatanii angeetu waggaa lammeessoo gaafa waggaa lammeessoo dhaqe.